Hundumti keessanuu waan kan dhaggeeffadhaa warreen Dubaay yookiin immoo Emirates keessatti argamtan hundi keessanuu waan sifayyadudha dhaggeeffadhaa. በዚህ ሎኬሽን ስራ እንዳትገቡ ማለት ነው። ኢማራው ውስጡ ቆሻሻ ነው። ሱዑዲቱ መስሪ ያልታወቀም ያው በጠዋት እንግዲህ ሁለት እህቶቻችን ከትላንት ጀምሮ ታግተው ነበረ። ለማስለቀቅ በጠዋት ግብ ውስጥ ነበር ማለት ነው። ያው ከላይ በፎቶ እንደምታዩት አንዷን ለቀልን በኋላ አንዷን አለቀም ብላ በጣም በግርግር በመከራ ነው የማታውቁት ስራ ላይ አትሂዱ። ይሄ እንግዲህ እዛው ሸራማ ኮሮና ነው የገማ ኢማራ ነው በዛ ላይ አንዳንዴ ኢማራውንም ስታዩ ትንሽ ጠርጠራ እያ ኦቦሎታ ኮ አኩማ ዳጌፈተን ኖኪን ሞ አኩማ ዳጌሰን ከና ሁንዱምቲ ኬሰኑ ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo guddaa godha warreen Dubaay keessa jirtan keessattuu warreen ala hojjetan jechuudha waan kana sirriitti dhaggeeffadhaa sirriitti xinqaaqee godha ashama harka foonii hordoftoota kabajamtoota chaanalii UBS jalatti argamtanii jirra jirtu bakka jirteetti nagaan waaqessiniif baay'atu jecha egaa obboloota koo waan kana sirriitti beekuu qabdu waan sirriitti hubachuu qabdan yookiin immoo irraa barachuu qabdanidha jechuudha warreen ala hojjetan keessattuu Dubaay keessa warreen jirtan sirriitti of eeggannoo godha kinoo mana akkanaatu jira mana akkanaatu jira keessattuu warreen ala hojjetanii baay'ee mushkilaa guddaatu jira jechuudha katama keessa baadiyyaa keessa son taane katama anaka Abu Dhabi anaka Dubaay keessa waan akkanaatu jira mushkilaa akkana sirriitti hubadhaa sirriitti beekaa waan namti jiru kanarree sirriitti dhaggeeffatanii irraa hubachuu qabdu irraa of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha egaa maal isin jechuu barbaadetanii yeroo baay'ee warreen mana jijjiirratan illee ta'ee warreen ala hojjetan illee ta'ee waan kuni akkuma beektanii sirriitti of eeggannoo barbaachisaa maaliif jenna ijoolleen lama hojii seentee bakkan taanedha beektanii iddoo kuni akkuma argitanii manni arabaa dhiisatoo manni arabaa akkana jiru argitanii beektu mana itti bakka ijoollee keenya achi keessatti ajjeesanii achi keessatti waan barbaadan godhanidha iddoon kuni jechuudha kanaafiyyuu lookeeshinii asirraa kana akkuma argaa jirtan lookeeshinii maqaa isaa siniif kaa'e kana waan akkana siniif ergan hin deemina sirriitti of eeggannoo godha waan dhugaa dubbachuuf waan kun ijoollee lama seentee akkanatti makaraa argite waan akkasiitti siniin jedha ijoolleen keenya carraan ofii bakka namaan ga'u hin beekanii bakka deemtan hin beeksanii kanaafiyyuu immoo sirriitti lookeeshinii eessaa naa ergamee maalirraayi jedha sirriitti gadi fageenyaan sirriitti ilaala lookeeshinii sinii kaawwame kun lakkoofsa manaatirree hin jira iddoon akkana gaafa sinitti dhufe ijoolleen ala hojjettan hin deemina jechuudha mana akkanaa lookeeshinii akkanaatiin hin deemina maaliif jennaan lubbuu keessanirraa baatanii hin deemina kanaafiyyuu asinitti hafuu sirriitti of eeggannoo godhaa sheerii waliif godhaa ijoollee biraatirree dhugaa dubbachuuf gara nama fakkeenyaaf ijoollee namni TikTokii qabu YouTube ilaaluu eenyuun jedhu namoonni baay'een yookiin immoo TikTokii fayyadamuu dhiisuu danda'u Facebook fayyadamuu dhiisuu danda'u namoonni baay'inaan gara YouTube ilaaluu waan akkasiiti kan jaallatan jechuudha kanaafuu sheerii waliif godhaa warreen bakka argitan ijoollee afree sheerii godhaa waliif qoodaa waan kana wal barsiisaa isiniin jechuu barbaaditan obboloota koo dhugaa dubbachuuf sobaa miti waan sobaa miti kun waan dhugaadha waan ta'eef waan an dhaga'e waan an argeedha miidiyaa qofarraa osoo hin taane gara keessanillee ijoolleen naa ergan namoota baay'eedha kanaafuu ijoolleen tun immoo akka rakkatte dheengadduma seenanii akkanatti rakkatanii namni isaan galchisuun hodoo itti cimee too'een jechuu baatee ijoollee sun lubbuu isaanii isaan lamaaniyyuu jechuudha kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa nama biraatti sheerii godhaa sagalee kiyya kana akka ijoolleen ala hojjetan jechuudha akka mana akkanaa kanan seenne lookeeshinii kanarree maqaa isaa qabattanii lakkoofsa kanarree qabattanii akka mana akkanaa kana hin seenne jechuudha naa kana adaraa kee of eeggadhu sirriitti of eeggannoo godhaa booda qileen taani seentanii namni
qaburree hin jiru namni sin gargaarurree hin jiru kanaafuyyuu achi seennan si dhumatte kanaafuyyuu sheerii waliif godhaa wal qaqqabsiisaa namoota hin jiru miti ijoolleen amma sim jedhanii hojii dhabaniitoo amma gizee amma kanatti hojiin hin jiru akkuma argaa jirtan ijoolleen mana taa'an mana ijaazaa taa'an namoota baay'eedha yeroo amma kana barumsi illee dhaabbatee hojiin irra qasqas jedheeti jira kanaaf ani ijoolleen bakkuma argan hojii waan rakkataniif bakkuma ta'e kaatanii seenuu danda'u kanaaf immoo waan akkanaa kana sirriitti dhaggeeffatanii walii sheer goosanii mana akkanaa kana insiinaa isiniin jechuu barbaadetanii inni ittaanu immoo waliif sheerii godhaa wal dhageessisaa isiniin jechuu barbaadetan namni dhageesse nama biraatillee nama wajjin hojjetu san dhageessisi akka waan kanarraa of eeggannoo godhu. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya adaraa keessan sirriitti of eeggannoo godhaa. Yeroo ammaa kanatti waan baay'ee fufokkisaadha dhugaa dubbachuu kan biyya kana keessatti ta'aa jiru. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Nuyyoo of eeggannoo godhin namni biraan namni nu eegu hin jiru waaqayyo ta'e malee kanaaf bakkuma argitan san kaatanii seenuu osoo hin taane sirriitti lallaalaa dura akkuma dhaqxanii nuyyoo mana akkanaa waan akkanaa kana mana fokkisaa akkanaa kana biyya kana keessatti hin seeninaa dhugaa dubbachuuf. Mana fokkisaa akkanaa kana mana guddaa akkanaa kan hin seeninaa shakka. Maaliif waa baay'eetu jira jechuudha biyya kana keessatti taarikii baay'eetu jira keessa jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Ijoolleen tun makaraa meeqa taatee makaraa meeqa arganii poolisii hunda itti fidanii odoo namichi isaan galchisanitti dafanii too iyyachuu baatanii lubbuun isaanii hin jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu immoo isaan baasee rabbiin isaan baasee kanaafuu isinis immoo waan kanatti hin deeminaa. Ijoollee guruupiin illee hin jira hojii afkaan walitti qabanii isarree argitan sheerii waliif godhaa wal dhageessisaa isiniin jedha. Beektanii yeroo takka dhugaa dubbachuu biyya kana keessatti waan akkana kuni hin jira bakka baay'ee jira. Kanaafiyyuu immoo ijoolleen keenya kan hidhamanii amma ammaatti dhugaa dubbachuuf alaa kan hin argisiisnes ni jiru. Isaan rabbiin ifatti isaan baasu warra badee waggaa meeqatama ture osoo bilbiliin waggaa dheeraa taa'es rabbiin isaan mul'isu. Inni itti aanu immoo waan kana wal dhageessisaa isiniin jechuu barbaade keessattuu warreen Imireetii keessa jirtan Dubaay kana keessa warreen jirtan sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan dhugaa isinitti fakkaachuu soba isinitti fakkaata isin dhugaa dubbachuuf gaafa isinitti garuu mucayyoon boochee kana irratti ergite hiriyoota kiyya jettee innaa kanaaf barumsa isiniif yaa ta'u barumsa irraa fudhadhaa isiniin jechuu barbaadetan ani immoo kana isiniif qoodee jechuudha. Maaliif nama jechuun namni isaan ba'anii namni biraatis gaafa dhaqummoo namni isaan akkasitti akka taasaalu jiraachuu dhiisuu danda'a. Ijoolleen sun immoo lubbuu isaanii dhabu jechuudha. Kanaaf ammoo hiriyoota keessaniillee sheerii godhaa fi sagalee kanarree dhageessisaa waan akkasiiti isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatti nangaa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Adaraa keessan sirriitti of eeggannoo godhaa. Nu of hin eegne namni biraa namni nu eegu hin jiru. Lubbuu keetiif sirriitti of eeggannoo godhii isiniin jedha. Turtii gaarii.